Harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Naannoo Oromiyaatti baatiiwwan ja'an darbanitti manneen jireenyaa 5,369 barsiisotaaf ijaaramu biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Biirichatti daayireektarri qophii karooraa fi ordoffii obbo Hasan Indiriis akka ibsanitti bara baajataa 2016 naannichatti qulqullina barnootaa guddisuudhaaf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira jedhan. Haaluma kanaan sirna baruu barsiisuu fi qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf galteewwan barbaachisan hojii qorannootiin adda baasuu hojjetamaa jiraachuus kaasanii jiru. Barsiisotaaf haalota mijatoo uumuudhaaf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamuu kan ibsanii fi baatiiwwan ja'an darbanitti manneen jireenyaa barsiisotaa 4,500 ijaaruuf karoorfame manneen 5,369 ijaaruudhaan karooraa ol milkeessuun akka danda'ame obbo Hasan heeranii jiru. Fuuldurattis barsiisotaaf haalota mijatoo uumuun qulqullina barnootaa keessatti gahee isaanii guddisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamu ta'us dubbatanii jiru. Itiyoo Telekoom baatiiwwan ja'an darbanitti bu'aa qulqullaa'ee birrii biliyeena 11.5 argachuu isaa gabaasni raawwii har'a baaseen beeksisee jira. Hojii raawwachiiftuun dhaabbatichaa Fireewoot Taammiruun raawwii baatiiwwan ja'an darbanii ilaalchisuudhaan ibsa har'a kennaniin dhaabbatichi galii birrii biliyeena 42.9 argachuu dubbataniiru. Dabalataanis sharafa alaa doolaara miliyeena 84.7 argamuu fi maamiltoota miliyeena 74.6 horachuus heeranii jiru. Dabalataanis fayyadamtoonni tajaajila teelee birrii miliyeena 41.1 qaqqabuu fi tajaajila kanaan birriin tiriliyoona 1.9 socho'us kaasanii jiru. Guyyaa har'aa kanaa guraandhala 14 bara 2016 mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Qulqulluu Sinoodiyoos Manbara Phexros hundeeffamee jira. Hundeeffama isaa ilaalchisee ibsi kenname Phaaphaasiin Wallagga Lixaa Abuna Gabri'eel ibsa miidiyaaleef kennaniin bilisaan barachuu fi waaqeffachuu barootaaf dhorkamuun keenya ni yaadatama. Akkuma beekamu manni amantaa Dogmaa fulbaana 14 bara 2015 akka hundeeffame ibsa baase keessatti mul'atee jira. Kunis hundeeffama Phaaphaasichaa kan sabaa fi sablammoota dabalatee golgaa amantii jalatti humnaan fonqolchuuf yaaluudha kan jedhanii fi mootummaan nageenyaa fi nageenya uummataa eeguudhaaf dirqama waan qabuuf dhimmichi karaa nagaatiin akka xumuramu murteessinee jirras fudhanneerras haa ta'u malee gaaffiin keenya adoolessa bara 2015 mootummaadhaan ukkaanfamee jira jedhanii jiru. Har'a irra ni fooyya'aa jennee eegnus mana amantaa irraa dirqiin adda nu baasaniiru mirga bilisaa waaqeffachuu nu mulqaniiru saba yaadne tajaajiluu hin dandeenyu jechuudhaan ibsichi itti dabaluudhaan dubbatee jira. Tigraayifis ta'ee uummanni Amaaraa Sinoodiyoosii akka qabu ni eeyyama. Ibsichaan alatti uummanni Oromoo afaan isaatiin waaqeffachuu maaliif dhorkame kun tuffii uummata Oromoof qaban agarsiisa. Oromoon Sinoodiyoosii mataa isaatiin tajaajiluudhaaf mirga akka qabu kan dubbatan yoo ta'u ibsichi akka jedhettis Sinoodiyoosiin kiiloo 5 jiru uummata Oromootiin akka hin bulle waamicha goonaa jedha. Manni amantaa Ortodoksii alaabaa halluu yookaan mallattoo tokkollee waan hin qabneef alaabaan paartii siyaasaa kamiyyuu golgaa mana amantaatti akka hin fannifamne yookaan hin dibamne gaafanna. Halluu fi alaabaan mana amantaa Ortodoksii kan Kiristoos qofa akka ta'e ibsichi ibsa baasee ifoomseera. Dhumarrattis Sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo gaaffii uummataa ta'uu beekee Sinodoosii Oromiyaa fi mootummaan federaalaa cinaa akka dhaabatan ibsa baaseen dhaammatee jira. Itoophiyaan gaazexeessitoota baay'ee hidhuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa sadaffaa irra jirti jedhame. Itoophiyaan gaazexeessitoota baay'ee hidhuudhaan bara 2023 keessatti biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa qabachuu ishee dhaabbata idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaasa dhuma torbee kanaa darbetti baaseen beeksisee jira. Ragaan muddee tokko bara 2023 sassaabameen Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni 8 sababa hojii isaaniitiin mana hidhaa keessatti akka argamanii dhaabbatichi ibsee jira. Afrikaa irratti biyyi gaazexeessitoota baay'ee hidhe Eertiriyaa yoo taatu gaazexeessitoonni 16 mana hidhaa biyyattii keessatti akka argaman kan ibsamee fi Masriin ammoo gaazexeessitoota 13 hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Sadarkaa addunyaa irratti Chaayinaan gaazexeessitoota 44 hidhuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti yoo argamtu Maayinmaar 43 fi Baaleeruus 23 wal duraa duubaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu.
Dhaabbanni United Oromo Evangelical Churches Global Christian in Action jedhamu deeggarsa qarshii miliyoona 1.3 olii taasise. Amajjii 23 bara 2024 godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraatti dhaabbanni United Oromo Evangelical Churches Global Christian in Action jedhamu hospitaala waliigalaa Ayiraatti fi qarshii qoricha dhibee buusaa tilmaama qarshii miliyoona 1.3 ol ta'u deeggarsa kennu hospitaalichi beeksise. Hospitaalichatti Daayireektara Fayyaa fi bulchiinsa hospitaalichaa kan ta'an Dr. Tasgaraa Jabeessaa akka jedhanitti dhibeewwan yeroo ammaa hammaachaa jiran keessaa tokko dhibee buusaati. Kanaaf hawaasni keenya sababa qoricha dhibee kanaa dhabuutiin akka hin miidhamneef mootummaan bukkee dhaabatee deeggaree jira jedhan. Itti dabaluunis dhaabbanni kun biyya bakkeetti argamus hawaasni keenya dhibee kanaan akka hin miidhamnee fi mootummaa cina dhaabachuun qoricha dhibee buusaa qarshii miliyoona 1.3 olitti tilmaamamu deeggarsanuuf godhaniiru. Qorichi kun akkuma mootummaa kanaan dura kaffaltii malee dhukkubsataaf kennamaa ture. Kunis kaffaltii tokko malee dhukkubsataan dhibee kanaaf saaxilamee ni yaalama akka jedhan gabaasni kominikeeshinii aanaa Ayiraarraa argame ni mul'isa. Daandiin qilleensa Itoophiyaanota dhaloota lammaffaatiif waamicha ministeera muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmad taasisan simachuudhaan dhufanii fi hir'isa gatii tajaajilaa irratti dhibbantaa 15-20 taasisuun ibsamee jira. Dabalataan daandiin qilleensa Itoophiyaa gama dhaabbata Holidays-tiin sagantaa daawwannaa gatii madaalawaadhaan qopheessuu ibsee jira. Akkasumas keessummoota magaalaa Finfinnee daawwatan 100f paakeejiin tajaajilaa qophaa'uun kan ibsamee fi daandii qilleensichaatti hoogganaan damee daldalaa obbo Lammaa Yaaddechaa ibsa kennaniin keessummoonni waamichi taasifameef hordofanii dhufan fayyadamoo ta'uu jedhanii jiru. Humni galaanaa Itoophiyaa humna dandeettii dabalataa raayyaa ittisa biyyaaf uumu ta'uudhaan argama fuulduratti kennamu kutannoodhaan bahachuu qaba kan jedhan Itamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaati. Humni galaanaa amma ijaarame humna cimaa fi tokkicha qaama bishaan irratti dirqama itti kennamu ba'achuu danda'uu fi humna raayyaa ittisa biyyaatiif dandeettii dabalataa kan uumu akka ta'utti ijaaramuu dubbataniiru. Humnoonni galaana dhimmoota ogummaa isaaniitiin wal qabatan irratti qajeeltowwan saayinsawaa idil addunyaa dhimmoota nageenyaa seerota galaanaa hordofuudhaan lammii biyya isaanii tajaajilanii fi jaallan taasisuudhaan hooggantoota irraa kan eegamu ta'us dubbatanii jiru. Hooggantoonni humna galaanaa haala idil addunyaa aardii fi naannawaa giddu galeeffachuudhaan ijaarsa xiinsammuu raayyaa irratti xiyyeeffachuudhaan humni galaanaa ergama biyyaalessaa fi dhaabbatummaa kennamu kutannoon ba'achuudhaaf qophii kan ta'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan hubachiisanii jiru. Ajajaan humna galaana Itoophiyaa Admiraal Naasirii Abbaa Diqqaa humni galaanaa hanga ammaatti hojiilee hojjete ilaalchisee ibsa kan kennan yoo ta'u, humnichi ogummaa aviyeeshinii, injiinaringii, elektiriksiitii, kominikeeshinii fi armaamentiidhaan biyya keessaa fi alatti kan leenji'an ta'uu ibsu ragaan raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni mul'isa. Kan daawwachaa turtan miidiyaa Wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa Wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.